Likii walitti hungaariidha. Qoy abbaa gidi naatas gabbaa abbaa gidi qoy. Obboleessoo nama biyyaa fiddee kuma dhibba afurii wayitti nyaattee gatteesse kan nuti reenfa iyyaa jiru obboleessoo. Dunas faraarra nyaattee taa'irta bar. Birrii nama du'e sitti kennine du'ee jennaan nyaattee taa'irta. Afaan nutti hin badee obboleessoo. Si kabajaa jirra nu kabaji bakka. Wanna fidduu qabdu. Si galee. Afaan nutti hin badee. Birrii nyaattee. Dhaggeeffadhu. Birrii qalan gootee jennaan harakaata nutti godhine. Beekaasi dhaggeeffata. Ilma namaa birrii irraa guutee hedduun ala si'a faayitiin nu iyyin. Qoy obboleessa koo callisate inni obboleessa irraa du'e. Qoy ati callisate. Harakaatee nutti hin godhin. Birrii ati nyaatte kana bar inni dhufee itti du'e bar. Birrii ati nyaatte kana. Akkam afaan nutti banta qoy. Nu kabaji malee hayi. Beekaasi jalaa callisaa irra. Birrii ati isati nyaatte nuti mucaatti dhabne bar. Birrii ati garaatti ilmoo kee nyaachifte bar nuti dhiigatti dhabne bar. Akkamitti nu as faraarraa ta'e qoy. Hayi. Nu as faraarraa keessaa bahe obboleessoo. Abbaanaati bar birrii sana ilmootti dhabe bar. Obboleessa iddee kana ta'a obboleessa abaartaa. Abaaramaansi. Obboleessa dhabe abaartaati. Obboleessa dhabe abaartaati. Ofii keetii maallaqa nyaattee kaatee jechuudha. Inni obboleessa dhabe bar. Eenyu abbaa kee caaltee nama abaartaati. Obboleessa isaa dhabe muudhaa adda ittiin qixxaattee dhuftee abaartaati birrii nyaattee kaatee. Nyaattee miti bakka. Hin abaariin bakka. Obboleessa dhabe taa'isii dhaggeeffataa jira bar. Akkamas baraarraa guddatte qoy. Eenyudha? Beekaasi dhaggeeffanne bar. Utuun sabaruun dhaggeeffanne bar. Obboleessa isaanii dhabe ni dhiiga isaa dhabe taa'isii dhaggeeffataa hin mugguttaa sirraa jechuudha. Obboleessa harka keetti waa taanaan funyaan qabne sirraa kaffalaa natu sirraa kaffala. Wallaahi beekan akkasana soddoma sirraa deebisaa qabu. Akkasirraa ajandaa goote wanni dhufaa jiruuti hin albayni cadhiyati. Wallaahi billaa harka keetti waa taa'e taanaan harka kee taanaan dachaa sadiinan sirraa kaffalaan tokkummaan imanu. Dachaa sadiin sirraa kaffalaan. Dachaa sadiin adda ba'u malee seera adda baasu malee. Maal abbaa kee rakkaatan irratti goota dhiiga maatii irratti eenyuun caalte ati eenyudha? Si kabajni bar. Wai sa'aatii meeqan si kabajaa asirra taa'e na arrabsita nan dhiisa. Amma obboleessa mucaan irraa du'e arrabsita. Obboleessa mucaan irraa du'e abaarta amma immoo inni gaddarra jiraan abaarta amma immoo eenyudha? Ekstiraama beekaasii godhaa irraa obboleessoo beekaan si kabajasati na arrabsitu ana na arrabsi garuu mucaan irraa du'e gaddarra jiru abaartati gatteessaati abaarama. Birrii reenfaa nyaatte jechuudha. Asii birrii kuma dhibbaa kun lapheera buufattee kaatee asii dhuftee obboleessa abaartaa jechuudha. Ekstiraama beektu kabajan beektu kaadiyaan nama. Ana na arrabsi rakkoon qabu. Mucaan gaddarreera obboleessa dhiiga isaatu du'e. Ilmaan sadii irraa du'e bar. Ilmaan tokko irraa miti. Akkamitti afaan gurguddattee obboleessatti dubbattaa? Birrii nyaattee kaate. Birrii kuma dhibbaa afurii kuma meeqa fayyaa qoonqoo ilmaan keetii nyaachifte. Birrii inni dhufee walitti qabatee itti du'e kana jechuudha. Birrii sababa birrii kanaatti du'e Dubaayitu birrii kan dhufne Dubaayin dhufuutu birrii hin jirre. Birrii sitti kenne birrii isaatti dhufee du'e bar. Indegana deebisee obboleessa irraa du'e abaaraa jechuudha. Eenyudhaati? Wallaahi dachaa sadiin sirraa kaffalaan taa'e na laala harka kee taana. An tokkummaan dachaa sadiinan sirraa kaffala. Dhiiga qaba mucaan bar. Maatii qaba bar. Indegana deebisee obboleessa abaartaati. Afaanuma maalii abaaree kanatti. Gaafa birrii nyaachuu gaafa afaan bantee birrii qoonqoo keessa gadi buufattu maa dhabbaa keetii seeti. Si kabajee naannoo kabaja ofirraan fuudhin. An dachaa sadiinan sirraa kaffala utuu mucaan taa'u utuu maatiin taa'u. Dachaa sadiin. Kabaja godhi iktiraama godhi. Namni si arrabsa hin jiru. Namni si lola hin jiru. Namni si tajjeese jedhaa jiru hin jiru ammallee. Gaaffi si gaafate mucaa abaartaati. Mucaa imimmaan as taa'ee obboleessa tiruu garaa tokko bahi dhabee imimmaan dhangalaatu itti abaartaati. Beekaasi kabajaa na arrabsi rakkoon qabu. Obboleessa isaa dhiiga garaa tokko haadha tokko keessaa bahin ilmaan sadii irraa dhabama ta'e bu'aa jira balattaa bari innas arrabsitu bar. Afaan maalitti afaan hojjisiifuudha maal? Abaarsatti abaarama. Adagaa nama mucaa kan argate borsii argachuu danda'a bar. Harka kee immoo ta'u gurra kee sirraa muraattaa yan tokkummaadhaan na bara sumaanuu. As gaafa na bira daaftee wata hawwatta hundi kee gaafa na bira dhufte jechuudha. Inni daafte akka waan kaarabaan si qabe. Maa daaftee wata hawwatte malee namni waa siin jedhin jiru. Inni daafin bakka gaafa na bira dhufte dhugaa qabdaa wata hawwatiin haasaan sirkaan badin obboleessu. Akka kee malee waa siin godhuan daangaa sitti hin darbuan. Keessa darbee inni nama arrabsa ergee hanqannaan obboleessa dhiiga isaa koo tajjeefame dhiiga koo du'e nama tajjeese jechuudha obboleessa isaa. Achi keessatti namni ajjeeseera seerri ta'a naafata qaxxalu akkas jedhee dubbatu na arrabsa jechuudha deebi. Maaltumaa ta'e tokko. Anaan na arrabsa jiru rakkoon qabu. Obboleessa har'a namni irraa du'e akkamitti arrabsita? Maaltu maal ta'e obboleessa arrabsee keessi laa?
obboleessa baaraas deebi'ee bar ammoo ajjeesuuf isaa ajjeesuufi bakka leeshi tasgabbaa'ii abbaa giddi amma maal wayyaa akkamitti waa'ee mucaa kanaa barama amma ergaan keessaa naga qabaa jiru waan nama gaddisiisuuf laphee nama cabsudha amma gaariga dhugaa walitti himna jechuudha mucaan abbaa giddi dhaggeeffadhu sittis dhufuu nan danda'a amma akka mormashinii naga qabee jirutti mucaan damooza ji'a sadiif wayii dhawwatame jechuun nageegaa damooza ji'a sadiif wayii dhawwatamee hojii hin deemu utuu jedhu hojii hin deemu utuu jedhu fudhachuu dhiisuun beeku itti kuma meeqa fayyaa irraa sassaabbattee kaatee ani hin beeku itti gaafa nyaachuu gaafa gurgura gadi buufachuu gaafa namni itti du'u gaafa nyaachuu beekti jechuudha. An fudhachuu dhiisuu isaan beeku fudhateera jetti sanniin fudhan warri soddaa intalli warra obboleessii warra kootii fudhateera inni akkamittiin fudhanne deebi'eenuu gaafata jechuudha. Isan irraa du'e si nyaataa deebisitti miindaa isaa mucaanii miindaa dhawwatamee jedhan gaafa formeeshinii warras keessatti fi Dubaay keessatti yaa kijibdoota eegee kumtaala jechuudha. Maaliif gadi baatanii afaan nu godhattu maaf hin dubbanne anatti maa himtu dhuftanii gastii galtanii akka namaatti jechuudha. Kalma namaatti boru nan du'aatti maaf hin dubbanne nu dhimmicha irraan beeku. Lamaan ni nyoom warri dhageessa warri nageenya sadaqa'u mucaan erga dhufee biyya kana galee inuma hojjechuu malee miindaa wayitii waliin argine miindaa koo naa kennitan malee tu jedhu humnaan hojii keeffamaa jira hojiitu dhaqu hin hojjedhu anamaa biddi shugulitu jedhu darbatame ka jedhu mana keenya mamma maal jettu darbatame kan jedhu wayii dhageenye yoo dhugaa ta'e dubbiin kun dubbii cimaa ta'uu deema jechuudha. Warri darbate baangaalis ta'e jinnis seeratti dhiyaataa jechuudha. Bakka abbaa giddi kanaafuu warri biyya kana keessa turtan isinii waliin jirraa mucaa kana wakiilinnaan fuudhamee fi wala jinni wala jaankaanii lafuqa haqaan qulqullaa'ee fi mucaa anuun naan taa'ee ilaalu amma akkamitti mucaan birrii ji'a sadii dhawwatamee of darbatee of ajjeesi anuu yeroo taa'ee ilaalu jedhe taa'ee danda'a yeroo taa'ee ilaalu jedhe anuu yeroo nama taa'ee ilaalu birrii ji'a sadii gatii dhawwatameef mucaan makiinaa jala bu'ee du'e sana jijjiiraan irraa dhiifamaa wajjin obboleessi keenya Ramadaan ati kooddee sana hin jirtu mati yoo jala jiraatti dhaggeeffadhu Ramadaan dubbii ofirraa dhiibuu jettee dubbii keessa of hin galchin maaliifan siin jedhe obboleessa koo ati koo bakka hojii wajjin hin galtu hunduma keenyatti hojjetaarra bor waan nurra ga'u hin beennu cubbuu naasofna jechuudha cubbuu naasofan sitti garuu abshir jedhiitii Ramadaan abshir jedhiitii maatiidhaan sini waliin jirra jedhi ta'us ta'uu baatus sini waliin jirra mucaan kun nama hunda keessaa ana filatee dhufe kanaafuu waliin jirra jedhi haqa baasuu keessatti wajjin dhaabadhu yeroo xiqqaatee immoo waa biraa dubbattu namni digingiri jedhee anamma Ramadaan ajjeese yoonaan jedhameen fudhu kana kootiin Ramadaan hin ajjeefne ajjeesaas jedhee hin ajjeesifne gaafadheera dhageessanii akkamitti mucaan kun makiinaa keessaa an hojiin barbaadu jedhee birrii kanaaf jecha of darbatee makiinaa jala obbuuse maal argatanii akka nuu beekaa'u kanaafuu sirriitti xiinxallee waliin taanee Ramadaan asittis nu waliin taatee abbaa giddiitti dabalamaatii haqa mucaa kanaa warra makiinaan ikkoo abbaa qaba makiinaan abbaa qaba lafaa ol biqilee miti makiinaa mootummaatii miti wanni raas dubbatamuu sodaachisu hin jiru abbaa giddi abbaan makiinichaa eenyunni shariikaa makiinichaa eenyunni dhageesse dhanne seera beeksifna jechuudha bakka seera beeksisuudha wanti biraan jiru mucaan yoo nama qabaate anni yoo isin jechuu barbaade Mubaarakii fi abbaa giddiiti fakkeenya abbaa giddii isaanii qaban akkatti mootii maaster yeroo tokko abbaa giddii ta'uu himaa mootii ana abbaa giddii maal jedhe beektaa gurbaadhaan maa jechuudha jalqaba akkasitti hime miti innaan of darbatu viidiyoo waraabamaa jira jedhe eenyutu waraaba dhaabbatee inni waraabu sun akkamitti waraaba abbaa giddi nama of darbatu konkolaataa ofaa waraabee ofa darbadhu jedhee waraabee namni argitee akkana jedhe jalqaba jechuudha. Tokkummaa viidiyoo maalii afaan yaasoftaa luka jira itti argamu abbaa giddiitti viidiyoon luka jira obboleessu anuu na dhibe anuu cubbuna jaala nama of ajjeesuu jedhu akkamitti namni dhaabatee waraabe nama of ajjeesuu jedhu akkamitti dhaabatee namni waraabe isaaf ka
Isa ka wanti gaafine darbachuudhaan qophaa'anii jiru. Ana kana tokkotti wanti barbaade dhufu malee darbachuudhaan qophaa'anii jiru. Videoon kun poolisii bira qaqqabeeraa. Eeyyee baagiddi si targee. Poolisii bira qaqqabeeraa. Poolisii bira qaqqabsiin na jedhe kaanam. Qaqqabsiifna moo qaqqabeera? Wanta nurraa beeku jiru abbaa giddi guruppii keessatti edena haasa'an. Amma poolisii kana maannoo viidiyoo kana geessaati bakka reeffi jiru. Poolisiitti afrakkaba jalqaba. Ani bira jira. Wayyaa komeetii laatan waayidaa keessatti Ahmad Olgalii yoo dhugaate. Ahmad yoo dhugaate si galcheera Olgaliiti ambiran jiratte miti kottu Olgaliiti akka jiru namni waliin nyaatini. Bisheen silaa walitti duulu beeka. Jedhu bar. Ollaa guddisa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Namu taatu bira jirtaa dabaleessa koo. Nah ini tulisan. Video as bau dan desa? Ya. Video as manu? Bau dan dah. As baik baku as baik kalau sojim tay tani. Boleh dibuat nama tak? Kana nu berban ni lah. Kana, ni apa kana isa? Kamu tu. Boleh dibuat nama tak? Kana nu berban ni lah. Kana. Atau boleh seorang boleh sekian berban lah. और बाबा पास देते थे ये वाला मिके जाना के जाते से को घुमा रहा और बड़ा कर लगा रू और मैं तो बर्बाद है जैसे आज भाई वीडियो मोबाइल ऐसा सिर्फ मेरा जरूर चोफी ब्रो ए तो वाजे नहीं करने ला वक्त तो तू सिंधे से कर मफल मिला और बोला को ओके आमद ओके और मम्मा का चिना आमद भाई जरम नाम भाई आइए Wallahi ni, mujan mu be kabati ko te beta mujan. Anggana ma wallahi bekon, Gana masubi anila gara ko tina bagid din wali taati namoni mana kese ta ka padan na wali kota ambasi dan kota borgana ma ambasi dan nabi yaran nanti bil bilabe amma koto paresa ko agana ma ambasi dan Mero boleh seorang man kita. Baki dem tanus imbasi miti. Baki dem tanus bakar reeffi jiru. Abagiti yo asrateenye an rakkoon nama keenya asrateenye yeroo waa dubbannu sabrii godhanne mee oromummaa jedhamu kana galchineeyyi bira jira nama bira jira ni batte dhaggeeffannee sana booddee yaada barbaanne irratti kennuu dandeenya. Oromummaa torba barreeffadhu kunooti hoy. Oromummaa galchi isa mitiin kun. Oromummaa torba barreessi. Ahmad bornan du'a. Rumah itu ada argembe. Ahmad galcha ko cuma amma kana galcha mal makan. Kunot gadel. Mal ka dirjiru galcha. Ya obbolago. Kalmata di fama jimbu debi. Ya obbolago kan gafa sana bere. Rabbi soradda kotta ol galati. Ugajibtu ummata ima utusin tesa kasgaranu nyatu. Ngesani ugajibtu ummata ima qalbi obbolesa obbolesi altanore jer kuni wallahi boyna botse kana masila himbo in baka garir ka badera ma to obbolesa kenya tesa kuma kana eshi obbolesa kenya oromoma bagana kan nufti bagana kan wala berejir kesai Yes, Branjero. Masha Allah tabarakallah galato obbolesa ko taate ngaba sana taate maliti Video bani ni. Gaafa sana maaltu ta'e beektu? Video bani ni. Wato kos mutechi mutin harri duniyaadha boraakiraadha ati duuf jirta akkatti nuun hin beeknu obboleessa koo si galee nama du'e dhugaa maaf jallimna nuti dhugaa jiru dubbannaa gaafa sun wajjin jirraa mucaa kana waliin hojjenna waan ta'eef dhugaa jiru sinitti himna. akkasila gaafa sanaa torbee har'a ganamachaadha barii sa'aatii video bani ni. ishi viidiyoo bantaa oromummaa silkiin koo viidiyoo nan baasoo wanta jiru sinitti naasa. viidiyoo si baasa oromummaa si ergeen jira kunoo viidiyoo Gada ilali mube, gada ilali video. kunoo si ergeen Basa. nuti ergeera oromummaa Jechuun hin beeknu waan. Yaa. waay raguma malee bakka haqamu caadassuudhuma malee hundinuu namni dhugaa maal abbaan dhimma iyyuu baheera bahi akkasila oromummaa akka jirtu mataa hima እና ታሪኩ ያሱን ታየ ባሪና ነው ቆይ ሙቤ ዋንጋ ፈዳ ጀልከብ አቲ ሙጫ ወለጋሰኒ ኖ አኔ ሙጫ ሃምቦቴ ነው
Laaybii kan biraa cufi bira. Okay. Warri bira jirtanu asuma dhaggeeffadhaa dhiifamaa wajjin warri bira jirtanu laayivii keessan gadi qaba asii dhaggeeffadha kalatti dubbadha obboleessu. Inna ta'in guyyaa sana ta'ee akkuma nama kamii mucaan kun hojii deemuudhaaf dhufe bari naannoo sa'aatii 11 jechaadha wajjin hojjenna mucaa kana. Kaza mucaan kun torbee tokko hojjechaa ture torbee tokko keessatti birrii kan nuti fudhanne torbee qidaamee ture. Kaza mucaan kun torbee darbe keessa guyyaa tokko qofa hojii hojjetee ture. Kaza mucaan achitti warri hojjisiisan kun arbaabichaan fidiin jedhaniini gaafa sana mucaan hin dhufee gaafa dhufuuti namichi walgalchuu dide. Gaafa walgalchuu diduu birrii kun haa kenne ergaa hojiin deemtu ta'ee birrii kun haa kenni jedhaniiti wal lolanii namicha kana wajjini. Gaafa wal lolanii namicha ni birriin qabu jedheen. Gaafa namicha ni birriin qabu jedhuuni makiinaa keessa seene didee mucaan. Nuti makiinaan guuteera deemuuf gaafa qajeellu makiinaa keessa seene fuuldura taa'atee sollee hin teenye dhaabateetiin jira walata karanii namicha wajjiniini. Namichi suni mucaa Afrikaa wayitiif viidiyoo naa waraabii jedheen. Gaafa viidiyoo naa waraabii jedhuuni inni Afrikaa wayii viidiyoo waraabaa inni sun inni kun hata karaa inni sun immoo zim jedheetiin ta'a. Gaafa kana makiinaan gaafa qajeeluu hojiin hojjettu jennaan nan bu'aa makiinaa naa dhaabaayii jedhee mucaanni kun. Hojiin deemuu makiinaa naa dhaabaa jennaani jalaazim jedhanii amma kana mucaan barrii banachuuf gaafa gadi qajeeluu inni nu hojjisiisu kun mucaa kana qabee deebisee jechaadha. Qabee deebisee ol deebisee ammas gaafa taa'u mucaan ani hin deemu jedhee barrii banatee gadi. Gaafa barrii banatee mucaan gaafa gadi bu'u amma kana makiinaa dhaabaadhanii inni nu hojjisiisu kun hin dhaabiin itoo ofii deemii jedheen shufeeran. Kaza hamma kana makiinaan gaafa achi siquu nuti itti iyyinee akka makiinaan hin deemne dhoowwinee jechaadha. Makiinaa shufeerra akka hin deebsifne dhoowwinee jechaadha. Gaafa dhoowwinuuti amma kana mucaa jalluu kan jedhamu tokko kaatee nu fuuldura jiraanni kaatee bu'ee akka kana dawwalee poolisoonni dhufanii gaafa poolisoonni dhufan nama kaan irraa nu ari'anii jechaadha nuyi. Gaafa kaanitti mucaasa tokkicha kana qorannoodhaaf fudhatanii deemanii waa hunda qorachaa turanii nuyi amma kana achi deemnee jechaadha. Dhugaan jiru isa kanadha anichi keenya arge isa kanadha. Soban dubbannu nama du'eef immoo dhugaa dubbannaa jechaadha. Kanaafuu wanti agarre dhugaan jiru isa kanadha jechaadha. Waa tokko si gaafadha obboleessa koo. Gaafa sana makiinicha keessa turte miti? Yeroo makiinaa dhaabaa jedhamu namichi inni arbaamni birrii dhawwate suni deemi jedhe shufeeriidhaan. Yes, makiinaadhaan deemi. Viidiyoo wayii si agarsiisa. Yes, jira viidiyoo nan qaba no viidiyoo. Viidiyoon kun yeroo kami meeme ummanni isaa arguudha ummata. Viidiyoon nan darka yeroo yaalu isa tokko tiktookii miti waatsaappii yoo jalaa gubbaadhee soon addee jira. Ni tokko ilaalamu danda'amu. Isa tokko agarsiisa sana gara agarsiisa. La waan viidiyoo agarsiisu jira irraa mureera. Obadda I am no go jedhaa jira. Makiinaa keessa akka eenyu ni gali jennaan gale. Ani hin deemu tu jedhuu galfame mucaan kun waa tokko waan soba qabde ilaala. Qoy afixee koon naasa'u. Mee tokko yaan tokko dhiifamaa wajjin qoy na guddisiiti nan deebi'aatten tokko. Qoy ana guddisiiti ilaaltee uummanni ilaalee waaqa qoy maaliif guddisiitti ta mul'atu ilaala. Ana fakkaata. Naa viidiyoon inni kana achi immoo danda'amee ilaalamu. Kanaafuu jennaan mucaan makiinaan dhaabamuu fi diduun badiidha tokko jetti. Mucaan hojiin nequ jedhaa jiru na ajjeesuuf jedhee sodaachuu danda'a. Humnaan ol galfame jedhamaa jira. Dhaqee makiinaa keessa gadi jedhame jedhamaa jira. Haasaan gaafa sana jiru waadannuudha. Akkamitti mucaan kun yaa rabbi haqa nu dubbachiisi. Nama masa du'eef falmina malee nama jiraadhaan falminu.
Kanaafuu jarri kun jarra abbaa makiinaas ta'e makiinaa keessa jiran bartoonnoo seeraa jala oolu akka seeraatti. Shufeeriinis goo jedhaniiru. Kanaafuu jarri kun ragaadha boriifu. Sigalee jarri kun ragaa mucaalli. Maaliif makiinaan hin dhaabanneefi dhaabitu jedhamu namichi abbaan makiinaa deemi jedhee jedhe. Kun ragaa godhanne yoo itti deemne yoo seeratti deemne jara kana gaafanne